egaan namoonni yeroo baay'ee gaafa wajjin oolan gaafa wajjin hojjetan amala walii baruurraa ka'anii gara jaalalaatti yookiin immoo gara best friend isa jennutti namni yeroo deemu jira waan ta'eef asii wajjin wal qabatee audiensiin wantoota garaagaraa gaafa kaasu anis nan dhagaa hariiroo isin achi keessatti qabdan kun dhugaadhaa miira jaalalaa keessa jirtu immoo asuma taatummaa qofaan kana fudha. Sun drama qofaan irrattidha. Innis ta'anis jireenya mataa keenyaa qabna. Drama qofaan irratti. Gura gamne. Gamne maali tamale Tariyaal tokko namni gaafa drama hojjetu kaappilii ta'e gaafa hojjetu nama alaas ilaaluuf kaappilii dhugaanumatti fakkaata waan ta'eef namoonni baay'een nama sanaa wajjin hariiroo uumuudhaaf yeroo itti sodaatantu jira waan ta'eef wanta kana ifa gochuun isin barbaachisaa. Miirri gamnee garuu ammas miira jaalalaa karaa ala jirutti isin fakkaata. Gamnee waan jiruuf qoodi. Wanti adda ta'e hin jiru akkaataa isheen itti ibsiteetu xiqqoo kolfisiise dhugaadha. Miira sana fakkaannee wanta hojjenneef dhugaa fakkaachuu danda'a. Koomentiin baay'ee simu akkuma argamu. Walirraa bareedduu kan walii sinaa godhu horaa bulaa kan jedhas jiru warra akkas jedhanis jiru. Maatirraas kan dhufe gara koo jira. Isa dhugaa ta'e jedhaniiru. Hameen jenneerra gara qabu. Angaru gifti ta'u kan jedhan. Kutaa 23 asumatti waan jalqabuuf jennu natti fakkaata. Obboleettii godha barsiisin kennu. Saniif abdiin fedhii qaba. Hireen garuu wanta kana waan amantee fudhatteen fakkaattu kun maal akka ta'u boodumatti kan ilaallu ta'a. Gara gaaffii kosattaa nutti hin darba hiree ati kaarakteera jabduu ati taatoo jabduu diraamaan hireen jaalalaallee maqaa keetiin moggeedha. Kana wajjin wal qabsiisee mee yaaduu uummatarra jiru yookiin immoo mudannoon addaa yoo jiraate nuuf qoodi. Ana bira mudannoon hamaa ta'e hin jiru. Yeroo hundumaa ani siree nan jaalladha. Hordoftoota keenyas siree baay'ee jaallatu. Yeroo hundumaa komentii gaariitu jira. Namooti gaafa na arganis waanuma gaarii jira. Mudannoon jedhamaa isaan beeku. Yeroo baay'ee karaa sooshaal miidiyaa tekstii baay'ee naaf barreeffama karaa keessaa. Tekstii naaf barreeffame keessaa kan hin daganne tokko jira. Intala wayitu naaf barreessa. Akkamii hiree fiilmii keessaan baay'een ilaala hordofaan biyya Arabaan jira mana maadaamii naaf jettee barreessite. Achi guyyaa sana mana barumsaatiin ari'ame. Kutaa isheen ilaalte sana. Yeroo itti mana barumsaatii ari'amtu baay'een gaddee bu'ee sanaan booddee maadaamiin koo maal taate jettee na gaafatte achi jireenyuma jedheen dhiisee na komentii naaf barreeffame keessaa kan hin dagadhu. So diraamaan hiree laayifii yookiin jireenya namoota biraas ta'aa jira jechuudha. Guddaa galatoomii gara gaaffii kosattaa nutti hin darba. Egaan kutaa 22 irratti akkuma taatonni yookiin daawwattoonni keenya beekuu danda'an haala baay'ee sodaachisaa fi sukkanneessaa keessadha kanatti turte. Ani akka daawwataa tokkotti wanta ani tilmaamee akkasumas miirri natti dhaga'ame jira. Namni hundumtiyyuu gama mataa isaatiin yaada mataa isaatiin qabaata jedheen yaada. Carraa kanaan ani immoo kutaa 23 irratti akka kaarakteeraatti hin boqottamoo tooftee hojjetta kan jedhu beekuus waan barbaaduu fi waa'ee kutaa 23 nu kaaste. Kutaa 23 anuma waan beekuun qabu. Hiriin obboleessa ishee baay'ee waan jaallattuuf taariif ajjeesuus dandeessi, dhiisuus dandeessi. Kan kana caaluuf immoo boru kutaa 23 waan gadhiifamuuf waliin kan ilaallu ta'a. Ka daawwataa tokkotti hiriin lubbuudhaan turtee ishee arguu dandeenyatti tola. Akkuma jettee immoo waan ta'u wajjumaan kan ilaallu ta'a. Amma kallattiimaan gara daawwitan sin dabarsa. Daawwii. Galatoomii ammas carraa kana deebitee naalaachuu keef waan si dhibanu dubbachuu fedheela ila akka itti dubbadhu barbaada. Arrabaata na sirbaatu beenaan silau. Hojii aartii keessatti mudannoon inni bu'u yeroo teessee ilaaltu waan salphaa fakkaata dhugaa dubbachuu fi hundi isaa hojiitti hojjettu hundi isaa baay'ee cima. Production kunis ta'ee kaameeraa dugda duubarra jira warrumti fuuldura jirullee
Incima dhugaa bakka jechuun akkamitti akkasitti dubbadhu hin qabu jechuudha. Sana kee darbinee kun warra geenye kutaan bakka hojjenneerra karaa kanaan dadhabbii jiru yoon dubbachuun barbaadeen dubbadhe gara mudannoo koosa arraba silaa naanna dubbachiisu nyaatatti yoon deebi'e waraabbii mana barumsaa deemaa turre sadiin deemaa turre kaameraamaaniif saawundi maanii waliin deemaa turre akkas magaalaatti seenaarra jiranii manni shaayii godoo wayii. Shamarranii fi gurbaa tokko taa'u buna buusu ta'e shaayii ni ilaalle sirriitti. Naannoo kam? Asuma gara duukabii kana gaafa magaalaatti seenu sii naan jedhan eenyu waama deemanii sireebu deemanii calletti naan jedhan sima mataa keeti naan jedhan nama kanatti kaaraaktericha milkii fudhateera jedhee natti dhagaameera garuu sabana bira jiranii fi hin sodaanne viidiyoolee yeroo tiiktookiin gadhiisu. Abbaa birrii gantuu jechooti baay'ee na aarsan kee ammoo gantuu yeroo jedhamu isuma sirrii dhugaa na aarsa ijoollee yeroo laayiviin seenamee akkas bira darbuu yookiin bira taa'u gurbaa gantuu kana baasedhu natti dhagaama na dhiisaan jedha waan hin jedhu qabu ammoo maal akkan isiniif godhu barbaaddu Kallattii maal amma immoo gara shaazuuttan sin dabarsa. Shaazuu egaa maqaa jiraa jedhamuun hundumti keenya iyyuu ni beekna. Duratti kaastii isaa kennamee fi eenyummaa isaa gidduu garaagarummaa jiru. Walitti dhufeenyi tokko kan jiru nuuf kaasee ture. Mee shaazuu osoo kaaraaktera siif kenname kun siif hin kennamne ta'e kaaraaktera eenyu osoo fudhattee siif gaarii ture yookiin kan eenyutu fudhattee barbaadda turte? Diraamaa Hiree Jaalalaa keessaa moo? Ilaa maal seete jalqabumaa gaafa diraamaa kanaaf kaasti taanu naa bilbilan achi hojii akkanaa hojjechuuf jennaa kaastii akkanaaf siyaani jedhanii waa'ee jirraa natti mani. Osoo saayinus hoopsiin iskiripticha naaf hin ergamin dura waa'ee jirraatu natti mami. Sababni isaa jirraan ni aarsaa, jimaas ni qamaa, akkasuma immoo nama hiriyaa isaarraa maallaqa barbaadudha. Achi akkamitti ulfaatai sijaara aarsuun kaaraakteruma kana ta'uun sitti ulfaatamu akkamii kanaaf kan kaastis goonen jedhan. Egaa nama ogummaa kanaa taatetti immoo keessumaa ammoo nama aartii akka aaga taatee jirtutti waan si qoru barbaadda. Argameetiin jedheen argameetiin inumaa waan baratame nutti hin fakkaatu aga ammaatti jechuun barataa ta'e maal kun kaaraakteriin akkana nan yaada jedheen nan yaalan jedhe. Achi nan yaadadhaa yuunifoormii safarachuuf dhufnee milkii yaaltaan jedhani kaaraakterii milkii. Waaqa koo ani akkamiin godha milkii? Ani akkamiin godha milkii akkamittiin taphadha? Anuu nan shakke nan sodaadhe jirru manaa wayyan jedhe. Sababni isaa amma yeroo kanatti saayinus hoopsiin waa'ee hin jirraa na bira ga'eera jechuun dubbiseera jirraa nama kanaadha kan jedhu jechuudha. Achi lakkiin jedhe jirruman yaala jedheen jiraatti fufe. Daawwattoota keenya sagantaa keenya gara xumuraatti finneetu jira. Gaaffii xumuraatiin ammoo barreessaa diraamaa Hiree Jaalalaa keessaa tokko kan ta'e Obsumaaniin gaaffii gaafadha. Obsiin durattis tuttuqxee turte garuu addatti ispeesifaayi gootee akka ibsitu waan barbaaduufidha. Gara fuulduraatti akka maatii boorsan fiilmiitti hojiiwwan akkamii aartii Oromoo keessatti hojjechuudhaaf qophaa'aa jirtu? Galatoomii akkuma dura sii kaase hojiiwwan baay'ee qabna gara fuulduraatti jechaadha. Otoo nuti iyyuu dhiisna ta'ee yaadni uummata haamileen isaan nutti turan qeeqasaa ta'uu wantoonni isaan koomentii nu godhan nuyi nun teessisu. Maaliif etuun jalqabuu baadhee waan nu jechisiisu nu keessattumaa jechaadha. Boorsan fiilmis akkuma jalqabe yookaan immoo akka dungoo tokkoo fi dambalii qilleensi xiqqootiin dhaamuu miti. Akkasittis kutannoo akkasiitiin hin jalqabne jechaadha. Maaliif har'as umtuu saduu kan jiru boruus immoo eenyuun abdatee miti waan ta'eef milkaa'ina guddaadhaaf kutatee ka'eera. Maaliif qeeqawwan hedduutu jira aartii afaan Oromoo keessatti. Haala hojii isaatii wal qabatee qulqullina hojiitii wal qabatee gaaffiiwwan baay'eetu jira jechaadha. Sassan sirreessuudhaaf har'as yaada gaariitu jira gama odeensii keenyaatiin wanti dhufaa jiru. Gamanumaan immoo fiilmiiwwan baay'ee jechuun sadarkaa sinimaatti kan nuti yaadnee jiru ammatti. Sadarkaa yaadaa qofa mootoo hin taane immoo gama iskiriptiitiin wantoonni lafa qabatan baay'een jiru. Hiree Jaalalaa cinatti immoo hiriyummaa wanti jedhu
fiilmiin aga kutaa torbaatti diraamaa walitti fufaa siiras ta'e hin jira dhumeera gama hojiitti qofatti seenuudha kanaaf jechaadha. Sanarra kan darbe immoo fiilmiiwwan gabaabaan barraanii gama hojiitti kan seenamuudha jirantu jira jechaadha. Maaliif damee isaa bal'isuu barbaada jechaadha. Gamanumaan inni guddaan tokkoffaa boorsan fiilmis akka fiilmota yuutuuboota kaanii miti. Ilaaluu danda'a eenyumtuu jechaadha. Isa kana dabalatee immoo hojiiwwan guguddaatu jira. Kanaaf immoo namoonni beeksisa isaanii dhaabbata isaanii wantoota tokko beeksifachuu barbaadan nu waliin ta'anii hojjechuu barbaadan yoo jiraatan carraa bal'aatu jira jechaadha. Har'a nuti akkasittiin beeksisuun maybe sababa reefu lafaa ka'aa jirruuf ta'uu danda'a. Boru garuu barbaachaan carraan argamuu keenyaa dhiphaadha. Maaliif waan itti jirru waan beeknuuf malee adiyyootti dhaadachaa jirru waan ta'eef jechaadha. So hojiiwwan gaggaariitu jira. Yeroo dhiyootti immoo hiriyummaa wanti jedhu jalqabuuf jira waan ta'eef nu eegaan jedha. Hayyi obsii guddaa galatoomii eegaan maatiin boorsan fiilmii hojiiwwan ajaa'ibaa gama daawwattootaan gaanii daawwattoonnis jaallatee yeroo ammaa kan hordofu irrattidha kan inni argamu gara fuulduraatti ammoo hojiiwwan garaagaraa qabatee akka dhufanis gamanumaan nuuf qoodaniitu jiru. Egaan yeroo ammaa kanatti ispoonsara tokkoyyuu malee hojiiwwan kana hojjetanii kutaawwan amma kana daawwattoota biraan ga'uu danda'aniiru. Gara fuulduraatti ammoo dhaabbileen qaamoleen garaagaraa yoo nu tumsan yoo nu wajjin hojjetan dhugumatti nuti akka duuboo aartii Oromoodhaaf innifna lafee dugdaas taaneen tajaajila. Ergaa akka jettu wayii obsiin nuuf dabarsee jira. Gamanumaan namoonni aartii Oromoo guddisuu barbaadan warri yaada gaariis nuuf laattan warri yaada badaas nuuf laattan warri qeeqxanis hundumti keessanii galatoomaa isiniin jecha aartiin Oromoo nama tokkoon hin guddatu nama lamaan hin guddatu yoo walii wajjin ta'an yoo harka wal qabne aartii keenya guddisnee sadarkaa addunyaatti mul'isuun hin danda'ama waan ta'eef sanaaf immoo faayinaansiin yookiin maallaqni waan baay'ee murteessaadha waan ta'eef abbootiin qabeenyaa dhaabbileen garaagaraa oomishaaf oomishtummaa keessan kottaatii gara keenyatti beeksifadha. Nu wajjin hojjedha harka wal qabannee aartii keenya guddistuun dhaamsa maatii boorsan fiilmiiti guddaa galatoomaa fadhaa isiniin jenna. Kan daawwachaa jirtan qophii ayyaanaati daawwattoota keenya qophiin keenya ammas itti fufeetu jira amma immoo tapha marsaa lammaffaa geggeessuudhaaf jenna gareen lachuu nama tokko naaf laataniitu jiru. Egaan fuuldura keessanitti kaappiin bishaan guutuu qabatee jiru akkasumas immoo sooftiin hangi isaa wal qixxeetee fuuldura keenyatti argama. So giiftiidhaaf shaazuun gara kanatti dhufuudhaan garee isaanii bakka bu'anii kan dorgoman ta'u hamileedhaan gara kanatti naaf simatuni. Daawwattoota keenya gareen lachuu nama dorgomee isaan injifachiisuu danda'u bakka buufataniidha kan isaan jiranii. Tapha keenya ammaa irratti yeroon daanga'aa miti. Dorgomtoonni lachuu yeroo qaban keessatti fayyadamanii yeroon otoo isaan daangessin kaappii bishaan guutuu baatu kana gara caafii isa kanaatti gotatanii yoo nutti agarsiisan injifataa ta'u jechuudha. Kallattiimaan gara dorgommiitti kan seennu ta'a. Qophooftanii? Tokko, lama, sadi. Focus. Jignan ya cuma Daawwattoota keenya wal dorgommii geggeeffamaa ture akkuma isin daawwattanidha wal dorgommii baay'ee cimaa fi morkii cimaan gidduutti geggeeffamaa turedha. Gareen lachuu wal dorgommii cimaa geggeessaniiru. Eenyu akka injifate ammoo boodarra kan isin beeksisu ta'a. Eenyu akka injifate ammoo boodarra kan isin beeksisnu ta'a. Daawwattoota keenya sagantaa keenya hafan waliin akkana walii wajjin turtan gamanumaan isin affeeraa kan walitti deemnu ta'a.
Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii addaa ayyaana barhaara sababeeffachuudhaan maatiin Boorsan fiilmii isiniif qopheessan gara xumuraatti fiduutti jira. Egaan jalqabarratti akkuma argitan weellisaan Anis Gabiin gidduu keenyatti argamee ergaa fi hawwii isaa nuuf ibseera. Akkasumas immoo kennaa jabduu nuuf qabatee argamee jira. Egaa kennaa keekii kana nuuf qabatee dhufee jira. Barri haaraa kun bara nagaa, bara milkii, bara jaalalaa, bara badhaadhinaa isiniif haa ta'u jedhee nuuf fideetu jira. Walii wajjin taanee tokkummaadhaan keekii kana walii wajjin murree walii bisnee sagantaa keenya kan xumurru ta'a. Hundi keenya yoo teessoo keenya irra kan. Hayyee Anis Gabiidhaan ulfaadhu galatoon ittiin jennaa barri nagaa, barri haaraa, bara nagaa, bara milkii, bara jaalalaa nu haa ta'u. Bagageessanii ana waga baraharawa bagageessanii hundi keessanii ayyaana waga baraharawa bagageessanii ayyaana waga baraharawa bagageessanii Ashoro Fandama. Ashoro Fandama. Ashoro Fandama. Ashoro Fandama. Ashoro Fandama. Ashanyata kamtata.